Tole nagaan araarri jaalalli waaqayyoo isa jiraataa qixagola mana safara haala jirtan keessatti dachaadhaan daddabalee isiniif haa baay'atu jaallatamuudha fi kabajamoo obboloota koo hafuuraa hawwituu bi jalatti kan argamtan hunduma keessaniif nagaan gooftaa koo biraate nagaan waaqayyoo isa jiraataa biraate qixagola mana safara jirtan hundumatti daddabalee isiniif haa baay'atu akkam jirtu waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u ana obboleettiin keessan nagaa guddaa irraa hafaa kan ta'in qaba egaa baga gooftaadhaan eeggamtanii baga gargaaramtanii baga ayyaana araarri eegumsi lalli waaqayyo isiniif baay'ate isiniin jechuutiin jaalladha hamma yoonatti na jajjabeessaa na bukkee dhaabbachaa sagalee karaa kana darbu dhaggeeffattan itti eebbifamaa sheer gochaa laayik gochaa koomentii gochaa kan turtan waaqayyo isinaa eebbisu eebbifamaa ulfaadhadha akkasuma obboloonni haaraa gara yuutuubii kootii dhuftan nooraa baga nagaadhaan dhuftanii welkaam isiniin jaalladha isiniin kabaja nooraa walii wajjiniin dubbii jireenyaa soorrannaa wal gorsina wal barsiisna walirraa barannaa sinin jedha waaqayyo gooftaan koo sinaa eebbisu egaa guyyaa har'aas deebi'ee dhufeera sagalee waaqayyo keessaa kutaa tokko dubbifanne walii wajjiniin ilaalla lubbuu nama lama galaafattee sadaffaa dabalattee oolte kan jedhu mata duree fudhadha dhimmichi dhimma qullaa deemuti mee sagalee waaqayyo keessaatii wangeelaa keenya keessa macaafa saamu'eel boqonnaa 11 irra kan jiru lakkoofsa 1 irraa kaasee nan dubbisa. Birraa yeroo itti mootonni lolaaf ba'anitti Daawit mootichi namoota isaa fi loltoota Israa'el hundumaa Yoo'aabii wajjin lolatti in erge. Isaan Amoonota fixanii mandara Raabatti in marsan. Daawit garuu mandara Yerusaalem keessatti in hafe. Gaaf tokko gara galgalaa Daawit iddoo ciisicha isaatii ka'ee bantii mana mootummaa isaatti ol ba'ee asiif achi utuu adeemuu gadi ilaalee dubartii dhagna dhiqachaa jirtu tokko in arge. Isheen baay'ee miidhagduudha. Daawit nama tokko waamee ergee waa'ee dubartittii in qorachiise. Namichis deebi'ee dubartittiin haadha manaa Uuriyaa Heetichaati. Isheen intala Eliyaam maqaan ishee Baatisheebaa jedhama jedhee Daawititti jedhamaa jedhe. Daawit mootota itti ergee ishee in fichisiise. Namoota itti ergee ishee in fichisiise. Egaa kutaa kanarra dhaabbannee waaqayyoo sagalee kana akka nutti dubbatu abdiin qaba. Maal ta'e mandara Yerusaalem keessatti Daawit qophaa fi loltoota fi namoota kaan lolatti ergee namoonni lolatti deeman immoo Amoonota fixanii mandara Raabatti marsanii jiru jechuudha. Mandara Raabaa qabatanii jiru. Daawit garuu mandara Yerusaalemitti hafe. Gaafa hafe kana gaafa tokko dubartii wayyaa baafattee qullaa ishee dhanna ishee utoo dhiqachaa jirtuuti in argee jechuudha. Gaafa kana gaafa ishee argee ijji isaa qullaa isheetirra bu'e. Gaafa ijji isaa qullaa isheetirra bu'u dubartii kana wajjiniin ijjuudhaaf hin hawwe jechuudha. Gaafa kana maal godhee nama itti ergeetu waa'ee dubartittii hin qorachiise. Dubartittiin immoo haadha manaa Uuriyaa Heetichaa akka taatee namtichi deebi'ee gabaasatti hin gahe. Gaafa kana Daawit immoo nama ergee dubartittiin immoo akka gara mana Daawititti dhuftu ishee in affeere. Gaafa kana dhiqattee akka isheen isa wajjiniin ijjettuu fi ishee wajjiniin inni ijje ishee bira hin gahe. Egaa dubartittiin erga inni ishee bira gahe isheen immoo nulfooftee jechuudha. Dubartiin kun dubartii abbaa manaa qabdu. Abbaan manaa ishee immoo lola deemeera jechuudha. Waraanaaf deemeera, lola deemeera. Daawit immoo mandara biyya Yerusaalem keessatti hafeetu kana godhaa jechuudha. Egaa sababbiin kana ta'uu isaa dubartiin kuni Daawit bira hin gahe. Daawit erga bira gahe immoo dubartiin kuni ulfooftee. Erga ulfoofte immoo Daawititti nama ergiteetu ani siif ulfaa'eera jettee itti himti jechuudha. Yesuus Kiristoos bara baraan gooftaadha. Gaafa kana
Dubartiin kun gaafa Daawitiin siif ulfaa'eera jettu Daawit immoo gara Yo'aabitti nama erge. Yo'aab immoo nama waraana sana adda duree waraana sanaati jechuudha. Gaafa kana gara Mo'aabitti nama ergee Uuriyaa Heeticha naaf ergi jedheetu dhaamsa itti ergaa jechuudha. Yesuus keenya bara baraan gooftaadha. Gaafa kana dubartiin ulfooftetti haati manaa namaati. Abbaan manaa waraana deemeera. Namichi kun immoo Daawit immoo lafa abbaan manaa bira hin jirretti dubartii kana wajjin ijjeera. Erga ijjee immoo dubartiin kun ulfooftetti. Sababni isaa jalqaba kan inni ishee erge yeroo ishiin qullaa dhiqattudha. Qullaa ishii utuu dhanna dhiqattuu arge. Gaafa arge kana dubartiin kun immoo miidhagduu waan taateef hin hawwe immoo hawwi isaa sana dhaqee raawwatee hojiirra oolche jechuudha. Gaafa kana maal godhee Daawit gara Yo'aabitti nama ergee Yo'aab immoo Uuriyaa gara Daawititti in erge deebisee gara biyya Yerusaalemitti in ergisiise jechuudha. Gaafa kana Uuriyaan deebi'ee dhufe Daawit immoo akkas jedheetu Uuriyaa qorate. Nagaadha jedheetu gaafate. Biyyi nagaadha, Yo'aab nagaadha, loltoonni nagaadha, oduun lalaa attam jedheetu in qorate jechuudha. Gaafa kana loltoonni nagaadha, biyyichi nagaadha. Yo'aab immoo namicha lola geggeessu sana inni immoo nagaadha jedheetu isa qorachiise jechuudha. Gaafa kana Uuriyaadhanii gara mana keetti gadi bu'ii jedheen dhagna kees dhiqadhu dadhabbii bahi jedheetu Uuriyaan immoo yommuu sana mana mootummaatitti kan inni waame jechuudha. Daawit mootiidha bara sanatti. Mana mootummaa sana keessatti hin waametu immoo biyyi nagaa akka ta'e iddoo loltoonni nagaa akka ta'an akka jiraniif kaan hin gaafate hin qorate jechuudha. Uuriyaan immoo itti hime. Egaa Daawit immoo maal godhe? Dhaqiitii manatti gadi bu'iitii dhanna kee dhiqadhuutii dadhabbii kee bahi jedheetu manatti akka Uuriyaan gara mana isaatitti deebi'ee galu in affeere jechuudha. Egaa maaliif gara manaatti akka inni galu isa affeere beektu? Iddoo waraanatii kan inni isa waamsiseef deefi salphina sana ofii isaatirra dabarsee nama kanarra oolchuudhaaf jechuudha. Uuriyaatti qabachuudhaaf jechuudha. Maaliif jennaani lafa Uuriyaan hin jirretti haati manaasaa ulfoofte waan taateef Daawit irratti immoo akka hin beekamneef namni ijjemmoo egaa bara kakuu moofaa keessatti du'atutti faradama waan ta'eef maal godhe sisteemiidhaan yookiin immoo tooftaadhaan akkasitti waamee gara inni manaatti galee akka inni haadha manaasaa wajjiniin jira bulee ulfi suni akka Daawit irraa bu'ee akka Uuriyaarra ooluuf jedheetu kana godhe jechuudha. Garuu Uuriyaan immoo maal godhee Uuriyaan gara mana isaatti akka gadi hin bu'in Daawititti hin himan. Uuriyaan immoo hin didee jechuudha. Maal godhee balbala mana mootummaa dura rafe. Daawit gara mana keetti galiitii mana kee rafii dhiqadhu nyaadhu dhugiitii boqodhu dadhabbii bahiitti hin jedhe. Garuu Uuriyaan immoo hin didee balbala mana mootummaa dura bule jechuudha. Uuriyaan dideetu balbala mana mootummaa dura bule. Gaafa kana maal godhee Uuriyaan akka gara mana isaatti hin galin Daawititti hin himanii jechuudha. Yeroo kanatti immoo Daawit immoo Uuriyaa waametu atoo karaadhaa dhufte maaliif gara mana keetti galuu dhiiftee jedheen. Gara mana keetti maaliif galuu dhiiftee jedheetu Daawit Uuriyaadhaan gaafata. Uuriyaan immoo sanduuqni kakuu Waaqayyo namoonni Israa'el namoonni Yihuudaa dunkaana keessa jiru. Yo'aab gooftaan kee hojjettoonni keetis hojjettoonni si gooftaa kootitti bakkee keessa buufatanii jiru. Ani immoo akkamittan nyaachuudhaaf dhuguudhaaf akkasuma immoo haadha manaa koo wajjiniin rafuudhaafis gara mana kootti galaare akkamittan gara mana kootti galaare jedheetu hin gaafate jechuudha. Du'a lubbuu keetitti ani matumaa kana hin godhuu jedheen. Gaafa kana Daawit immoo maal godhee Daawit immoo Uuriyaatti inaari. Gaafa Uuriyaatti aaru kana akkas jedheen Uuriyaadhaan borsin ergaati har'asuma oolii jedheen. Eessa? Mandara Yerusaalem oolii jedheen. Maaliif Uuriyaan akka gara lola sanatti iddoo waraanaa sanatti akka hin deebinee fi har'a asuma oolii borumsi ergaattiin jedhe. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Gaafa kana Uuriyaan achuma oole. Gaafa Uuriyaan achuma oolu Daawit immoo maal godhee
borumaata isaa Yerusaalemiin oole jechuudha. Uuriyaan gaafa borumaata isaa immoo maal godhe Uuriyaa ija isaa duratti akka nyaatu akka dhugu in affeere jechuudha. Daawit nyaachisee obaasetu waamsisee in geggeesse jechuudha. Caaffata kennee fi isa geggeesse. Caaffanni kun immoo Yo'aab mootii miti. Yo'aab isa adda duree waraanaa ta'e sanatti kennama jechuudha. Caaffanni kun immoo maal jedha? Uuriyaan fuuldura sana haa oolu, fuuldura waraanaa lafa itti waraanni baay'atu sana haa oolu, achitti waraannamee haa du'u, rukutamee haa du'u jedheetu caaffata kana caafee Uuriyaadha kenna. Uuriyaan immoo fuudheetu caaffata silaa jedheetu itti geessa jechuudha. Gaafa kana namni kuni Yo'aabitti gaafa caaffanni kun kennamu Yo'aab immoo fuuldura sana oolche, ajaja mootii hojiirra oolcha waan ta'eef gara fuuldura sanaa ooleetu rukutame, waraana rukutame jechuudha. Uuriyaan namni qajeelan, namni homaa hin balleessini, namni dhalootaaf yaadu, namni sabaaf yaadu, namni garaasaaf hin jiraanne, namni dhugaaf jiraatu kuni waraana sanaan rukutamee du'e jechuudha. Inni du'e. Gaafa inni du'u oduun kuni biyya hundumaa mandara Yerusaalem hunduma isaa wal ga'e jechuudha. Waa'een Daawit kuni loltoota birallee hin ga'e jechuudha. Gaafa kana mootichi aaree hin boba'ee gaafa kana maal godhe aaree boba'aa ta'a baay'ee itti aare jechuudha. Gaafa kana maal godhe gaafa nan dubbisamee lakkoofsa 19 irraa namicha Daawititti erge sana ati oduu lolaa kana guutummaatti mootichatti himtee yommuu fixu mootichi aaree in boba'a ta'a. Si gaafatas ta'a. Isaan loluudhaaf maaliif isin mandaratti akkas dhiyaattan? Maasaraa irraan akka isaan xiyya isaanitti gad dhiisan hin beektanii ree? Ameelik ilma Geediyoo eenyutu rukutee ajjeese? Dubartittiin tokkootu maasaraa irraan maajii duukaa isatti darbate. Mandara Tebeezitti isa ajjeese mitiiree? Maaliif maasaraa sanatti akkas dhiyaatan? Eenyu jedhee yommuu inni si gaafatu ati immoo hojjetaan kee Uuriyaa heetichis du'eera jedhii itti himi jedhee in abboome. Egaa maal godhee Yo'aabitu gara Daawititti akkas jedhee tooyi nama ergaa jechuudha. Namni kun immoo maaliif akkas dhiyaatanii jedheetu dhaamsa itti erga jechuudha. Uuriyaan hojjetaa Daawiti jechuudha. Loltuu Daawiti gara Daawiti jechuudha. Gaafa kana Uuriyaan illee akka du'e itti himsiisanii jechuudha. Namichi ergame suni dhaqee dubbii isaa Yo'aab akka inni dubbatuuf isa abboome hundumaa Daawititti in hime. Gaafa kana Daawit immoo namtichi Daawitiin jarri humna nu caalanii mandarittii keessa gad nutti ba'anii nu garuu isaanitti jabaanne gara karra balbala mandarattiitti kan isaan hin deebifne jedheetu gara Daawititti himaa jechuudha. Yommus warri baatan maasaraa irraa hojii jechoota keetii maasaraa irra hojjettoota keetti xiyya gad in dhiisan. Namoota kee keessaa kan in du'an namoota kee keessaa kaan in du'an. Isaan malees hojjetaa kee Uuriyaa heeticha immoo in du'e jedhee kana irratti Daawit mootichi ergamee dhufe. Daawit namicha ergamee dhufe sanaan Yo'aabiin kun hamma ta'ee sitti hin mul'atin billaa takka kan fixan takka sana fixaa. Kanaaf ati haleeli mandara kana loli ishee balleessi jedhiiti isa jajjabeessi jedha.
Yesus keenya bara baraan gooftaadha. Maal godhe beektuu kutaa kanarratti Daawitii Yo'aabii nama itti ergeetu Daawitiin namoonni kee dhumaniiru jedhiitu hittimi. Uuriyaanis du'eera jedhiittimi jennaani kun hamaa ta'e sitti mul'atiin jedhaan. Daawitiin gara of ga'eera waan ta'eef jechuudha. Gammadeera waan ta'eef Yo'aabitti nama ergamee dhufe gara Daawit. Isaan immoo deebisiiti kuni hamaa ta'e sitti mul'atini ammas immoo namoota sanatti dabaliitii fi xiilolii jabaadhu jedhiiti jajjabeessi jedheetu itti hima jechuudha. Beetashebaan haati manaa Uuriyaa abbaan manaa ishee akka du'e yommuu dhageesse isaaf in boosse in gaddites yeroo gadda isheetti erga darbee booddee Daawit mana isaatti ergee nama isheetti ergeetu gara isaatti fudhate. Isheen haadha manaa isaaf taate ilma indeesse. Haa ta'uyyuu malee wanti hamaan Daawit godhe kun Waaqayyoon hin gaddisiisee jedha. Egaa ergaan koo kunoo asirra geera. Maal godhee Uuriyaa in ajjeechisiise? Maaltu sababa qullaa bakkeetti utoo dhiqattu ishee argeef Daawit isheetti ijjee gaafa kana Uuriyaa nama balleessaa hin qabne galaafachiise. Gaafa abbaan manaa ishee du'ee gadda teessee kaatetu deebitee heerumte ilaalame guyyootuma muraasa gidduudha jechuudha. Kuni namni tokko kan garaatti baatee da'u ji'a 9 yookiin hanga ji'a 10 duwwaadha jechuudha. Ji'a 9 fi guyyaa 15 kan hin caalu jechuudha. Kanaaf guyyoota kana gidduutti dura ulfoofteetti gadda xiqqoo dabarsiteetu kaatee dhattee Daawitittiin heerumte. Gaafa Daawititti heerumtu kana haadha mana Daawit taate garuu Waaqayyo hin gadde ilma sindeesseef eenyudha ulfi suni hin daame jechuudha. Ulfi xuraa'ummaadha yookiis immoo akkaataa hin taaneen Daawitiif ulfoofte suni hin daame. Gaafa deesse Waaqayyo garuu itti dheekkame Daawititti hin gadde. Waaqayyo akkas godhe nama Waaqayyo Naata'aan raajicha gara Daawititti ergame. Eenyu? Naata'aan raajicha gara Daawit naqee gara Daawit dhaqee maal jedheeni sooressa tokkotu jira jedheeni. Sooressi kuni keessummaatu itti dhufee jedheen. Inni hoolota baay'ee qabaa jedheen. Gaafa kana hoolota baay'ee qabaa. Ollaan isaa immoo hiyyeessa hoolaa tokkittii qabaa jedheen. Abbaan hoolaa baay'ee suni namicha hoolaa takkittii qabu sana qalee jalaa qalateetu keessummaa isaatti hin geggeesse. Kanaaf namni kun maal ta'uutu isarra jiraata jedheetu Daawitiin gaafate. Daawit immoo namni kun du'uutu isaaf ta'a du'atitti faradamuu qabaa jedhe. Yesus keenya bara baraan gooftaadha. Maal godhee namichi kun raajiin kun sisteemidha yookiis immoo ogummaadhaan itti hime. Namichi hoolaa baay'ee qabu namicha hoolaa takkittii qabu jala gaafa qalatee keessummaa isaatiin geggeessifatu namni kun hammeenya hojjete moo gaarummaa hojjete maal ta'uu qabaa jedhe. Daawit immoo lakkoofsa boqonnaa 12 lakkoofsa 5 irraati. Daawit namicha sanatti aaree boba'ee Naata'aan raajichaan dhugaa Waaqayyo isa jiraataati. Namichi akkas godhe sana du'atu ta'a. Inni sababbii garaa isaa jibbuu dhiisee wanta akkasii godheef iddoo ilmoo hoolaa sanaa hoolaa 4 haa baasu jedhe. Maal haa baasu? Iddoo hoolaa takkittii sana hoolaa 4 haa baasu. Naata'aan kana irratti Daawitiin namni kana godhe si Waaqayyo gooftaa Israa'el. Namni kana godhe si Waaqayyo gooftaan Israa'el irratti mootii akka taatuuf anatu si dibe. Dibee si moosise harka Saa'olis si oolche. Mana mootummaa gooftaa keetti dubartoota akka ati fuutuuf siif kenneera. Nama Israa'el egaa nama kana maal godhe Daawit ofiidhuma isaatii firdii ofitti farade jechuudha. Gaafa kana Waaqayyo maal jedheen Naata'aa raajichi suma namni kana godhee jedheen. Waaqayyo mootii si godheera dibee ani si kaaseera. Waaqayyo sumaan jechaa jira arra jedheen. Ani dibee si kaaseera waan hundumaayyuu siif guuteera. Ati dubartoota illee akka fuutu si eeyyameera. Ati garuu Uuriyaa heeticha billaadhaan
ajjeechisiiste akka rukutamu goote ajjeefamuu akka inni ajjeefamu goote haadha manaa isaa immoo haadha manaa kee godhatte ija koo duratti waan hamaa hojjetteetta hojjechuun kee maaliif dubbii koo tuffattee jedheetutti dubbate. Egaa Waaqayyoo in eekkame jechuudha. Gaafa kana Daawit gaddee Waaqayyoo fuulduratti baay'ee gaddee Waaqayyoon hin kadhate mucaan Baatisheebaan Daawitiif deesse kunillee hin du'e jechuudha. Lubbuun nama lamaa galaafatameera. Waaqayyo Daawititti immoo dheekkamaa jira. Daawititti Waaqayyo gaddeera. Sababni isaa sababa qullaa ta'uuti. Sababni isaa sababa qullaa irraa dhufuuti. Kanaaf Daawit jala daa'imti kun hin du'e. Daawit jajjabaachuu dadhabe baay'ee gadde. Egaa lubbuun namoota lamaa kun maaliif bahiree sababbii dubartiin kun bakkee dhaabbattee utoo qullaa dhaabbattee dhiqattu Daawit ishee argee gara isheetti ijjeeti jechuudha. Egaa kutaadhuma kanarra dhaabbanne mee waa'ee qullaa yeroo kana waa'ee qullaa bara kana ilaalla. Gaafati qullaa deemtu obboleettii koo Waaqayyo sitti gadda. Dhaloota karaarraa kaachista. Dhaloonni akka ijjaaf saaxilaman goota. Gaafati qullaa deemtu handhuura kee mul'isaa harma kee mul'isaa gaafa deemtu obboleessi kee tokko immoo ilaalee sitti ijji immoo cubbuudha. Du'a bara baraatiif isa qopheessa. Isa ija isaatiin arge sana immoo dhaqee qalbii isaa gaafa irra buutu dhaqee namni kun gara xuraa'ummaatti harkifama. Gara waan hin taanetti harkifama. Gaafa kana immoo namni kun immoo dhufee si bira ga'a. Balaa baay'eedhaaf saaxilamta. Kanaaf obboleettiin qullaa deemtu namni qullaa kee baastee bakkeetti mul'isaa deemtu of sirreessi. Waaqayyo sitti dheekkama. Waaqayyo hin dheekkama. Dhaloota baay'ee lafarraan fixin. Dhaloota baay'ee bakkeetti nambisin. Kanaaf qullaa kee dhokfadhu. Qullaa kee gaafa dhokfatte ulfina qabda. Awwaara ofitti naqaan deemin. Wayyaa yoo uffatte simboo qabda. Wayyaa yoo uffatte bareedda. Ofiidhuma kee miitee dhaloota miita. Dhaloota ibidda bara baraatti hin naqin. Dhaloota ijjaaf hin saaxilin. Dhaloota xuraa'ummaaf hin saaxilin. Dhalootatti daliilaa hin ta'in. Dhalootatti akka Beetshebaa hin ta'in. Dhaloota karaarraa hin kaachisini. Kanaaf obboleettiin qullaa deemtu Waaqayyo sodaadhu. Qullaa kee dhokfadhu. Intalli Yaaqoob guyyaa tokko akkas goote mana keessaa baatetu bakkee oolte. Gaafa bakkee warra sirbanii namoota alaa sirban gaafa ilaaluu dhatte achitti namoonni arganii isheetti ijjanii gaafa ulfina ishee achitti irraa fudhatanii achitti salphisanii abbaan ishee immoo dhageetu maraate. Akka amma obboloonni isaa galanitti aaretu macaafa seera uumamaa keessa jira. Gaafa kana Yaaqoob baay'ee gadde. Obboloonni ijoollonni isaa amma laa dhufanitti eege. Ijoollota isaatiin immoo dhaqaate warra intala isaatti ijja sana fixaa jedheen. Isaan immoo intala akka fuudhanii fi isaan gaafatan. Gaafa isaan deebi'anii dhufanii araara fakkeessanii isaan godhatan. Akka nama dhagna qabutti namoota sana hin fixan warra intala Yaaqoob xuraa'ummaa irratti hojjetan yookiis immoo ulfina ishee warra salphisa sana jechuudha. Sababni isaa isheetu bakkee ba'ee isheetu qullaa urfa keessa deeme malee isaan manatti dhaqanii ishee salphisa miti. Gaafa ati ofirraa baastee wayyaa kee qullaa deemtu hiikan biraa hin jiru. Salphinaaf of qopheessita. Dhaloota ibidda baraatiif qopheessita. Dhaloota si'ooliif qopheessita. Kanaaf wayyaa uffadhu. Wayyaa ofitti qabi. Handhuura kee mul'isaan deemin. Harma kee mul'isaan deemin. Qaama kee bakkeetti namni hin argin. Maalati dubartii ulfina qabdu miti. Maalati dubartii kabajamtu miti. Gaafa wayyaa kee uffatte simboo kee miila keetti yoo uffatte harma kee gaafa dhoffatte qullaa kee gaafa dhoffatte namni si kabaja. Namni iddoo siif qaba malee gaafa qullaa deemtu omtuu si safeeffatu. Hundumtuu miila isaa sitti xaragatee darbuu barbaada. Hundumtuu arraba isaati sitti tufee darbuu barbaada. Ati obboleettii kabajamtuudha. Ati dubartii ulfina qabduudha. Kabaja kee ofirratti eeggadhu. Wayyaa uffadhu. Nama jabduu ta'e malee maaliif qullaa deemtee ofii kees dhalootas gufachiifta. Namni nama gufachiisu immoo ibidda bara baraatti gadi darbatama. Nama gufachiisurraa of eeggadhuudha sagalee Waaqayyo. Kanaaf obboloonni qullaa deemtan jaalala Waaqayyootiin wayyaa uffadhaa. Qullaan adeemina. Addumatti kiristaanonni qullaan adeemina. Obboloota koo wayyaa uffadhaa. Wayyaa ofitti qaba. Maal barbaachisa wayyaa qullaa deemuun? Handhuura ofii qullaa mul'isuun maaliif barbaachisa? Harma ofiitirra gadi saaqanii wayyaa qullaa deemuun maaliif barbaachisa? Maaliif du'a bara baraatiif of saaxilla? Maaliif cubbuuf of qopheessina? Maaliif salphinaaf of qopheessina? Mee fakkeenya tokko sii fudhadha.
Moozii tokko yoo qolli isaa irraa quncifame hamma qolli isaa irra jirutti namni hawwa nyaachuudhaaf barbaada malee gaafa qolli isaa sun irraa quncifame bakkee ba'u awwaarretti galaa wantoonni ilbiisonni baakteeriyaa vaayirasiin garaagaraa gaafa irra qubatu namni fedhii hin qabu nyaachuudhaaf hin cufa jechuudha nama cufa gaafa sana namni muuzii sana maal godhaa darbateetu gata malee hin nyaatu jechuudha. Hin bitatu jechuudha. Fakkeenyaaf muuziidhuma kanarraa maal hubanna isa qola qabuu fi isa qola hin qabne namni wal qixxee hin fudhatu. Inni qola qabu sun inni shaffanamee jiru yookiis immoo haguugamee jiru suni gaafa irraa quncisanii nyaachuudhaaf illee appitaayitiin namaa hin banama. Garuu isa qola hin qabne sana isa quncee bakkee taa'u sanatti wantoonni garaagaraa irra qubatu waan ta'eef dhukkubaaf nama saaxiluu danda'a. Fedhiin namaa isarra hin buufatu. Atis yaa obboleettii ko gaafa wayyaa ofitti qabde gaafa wayyaa uffatte irra kabaja qabda. Ulfinaaf gaa'ilaaf namni si barbaada malee gaafati qullaa kee deemtu gaafati abbuma barbaadde qullaa kee argisiisaa deemtu namni nama jedhee dhimmaaf sin barbaadu. Namni jireenyaaf sin barbaadu. Qoosadhaaf kashalabbee karaarra yaatutu sitti taphachuu barbaada malee namni qubna garaaf si barbaadu hin jiru. Kanaaf obboleettii kabajamtuu ta'e, obboleettii ulfina qabdu ta'e, ulfina kee ofirratti eeggadhu, simboo kee ofirratti eeggadhu, wayyaa kee uffadhu. Nama fuulduratti jaalatamtuuf kabajamtuu kanatti taatu, dubartii jabduu kan taatu, hojii gaariyyuu yoo qabaatte yoo seeraan uffattedha. Uffadhu dhiqadhu dibadhu bareedi deemi garuu qullaa hin adeemin. Harma kee abbaan barbaade argaan oliin maalata harma kee kan hundumtu argaa oolu. Harmi kee nama lama qofa fayyada. Tokko abbaa manaa kee duwwa, lammaffaa immoo daa'ima kee gaafa deesse daa'ima kee hoosista. Isa kanarraan kan hafe namni tokkichi qullaa kee arguu hin qabu. Maaliif xuraa'ummaadhaaf of saaxilaa jirta. Lammaffaa immoo qaamni kee qullaa gaafa adeemtu waanumti ta'eyyuu dhufee sirra buufata. Ijji namaa awwaarrirree xuraadhumti bakkee wayyaa keetirra bu'uunii fi qaama keetirra bu'uun garaagarummaa baay'ee qaba. Kanaaf obboleettii koo ati qullaan deemin wayyaa ofitti qabi. Dhaloota hin galaafatin, ofii keessa hin galaafatin, ofis salphisin, nama kabajamtuu, nama jabduu ta'e malee maaliif qullaa kee deemte? Qullaa kee dhalootni bakkeetti daawwata. Maal ati nama jabduudha miti daa'immaa miti ati amma yeroo kanatti namni qullaan adeemne namni handhuura isaa mul'ifne namni harma isaa mul'ifne namni qumxaa yookiis immoo wayyaa gaggabaabaa uffatee sarbaa isaa mul'isaa hin adeemne faaraa nama hin naqaane nama hin baranne nama homaa tokko hin beeknetti lakkaawama. Lakki faaraadhuma ta'ii ulfina waaqayyoof jiraadhu. Lakki faaraadhuma ta'ii ofii kee kabajii maatii kee kabachiisii jiraadhu. Maatiin kee akkati nama jabduu taatu akkati nama ulfina qabdu taatu si barbaadu malee akkati bakkeetti hundumtuu quba sitti qabee maqaa maatii keessa maqaa hamaadhaan waamsistu hin barbaadani. Kanaaf ulfina kee ofirratti eeggadhu, wayyaa kee seeraan uffadhu. Akka dubartii Beetshebaa kana hin ta'in ishiin lubbuu nama lamaa galaafachiifte. Lubbuu abbaa manaa isheetii fi lubbuu dhala ishee galaafachiifte. Daawwitittiin immoo waaqayyoon hin dheekkame. Waaqayyoon hin dheekkame. Dhalli sunillee hin du'e. Hin guddanne sanyiin jal'inaan guddatu akkamitti guddatare? Abaarsatitti dhufe. Sababbiidhuma kanaan iyyuu daawwiti sanyiisaa abaarsatitti dhufe. Daawwitillee dubartii takkitti ijje. Salamoon immoo bakka mucaa du'ee sana kan dhalate Salamoon jechuudha. Salamoon abbaa ogummaa. Dhuma isaatirra jalqaba bareedee dhuma isaatirra inni immoo maal ta'e dubartii kuma fuudhe. Itti fuftanii dubbifachuu dandeessu sagalee waaqayyoo kutaadhuma kana keessaati. Kanaaf gaafa kana Salamoon dubartii kuma fuudhe inni ijjituu ta'e sanyii Daawit. Daawitillee nama tokkichatti ijje. Inni garuu dubartii tokkittiin dadhabdee nama kuma fuudhe. Mee ilaalaa xuraa'ummaa akka kana. Kanaaf sanyii keetiifillee abaarsa ofitti fidin. Qullaan adeemin wayyaa uffadhu obboleettii koo. Wayyaa gaafa uffattu kabaja keeti. Dhalli namaa gaafa qullaa ta'e waaqayyo wayyaa isaaniif tolche miti. Kanaaf bineensa ajjeesitu gogaa sanarraati wayyaa isaaniif tolche. Isaan immoo wal ilaaluu saalfatanii qullaa gaafa ta'an saalfatanii wal baqatanii baala ciranii ofitti mammaranii. Qullaan ta'in, qullaan adeemin, qullaan dhaabbatin, ayyaana waaqayyo gatiin dhabsiisin.
waaqayyo gatiidha si bitate dhagni kee bakkeenis keesses kan waaqayyooti namoonni baay'een immoo akkas jedhu dhagni koo bakkee waaqayyo keessa garaa ilaala malee afaan yookiis immoo bakkeedhaan hin ilaalu jedhu eeyyee waaqayyo waaqa garaa ilaalu garuu dhagni kee inni bakkeetis kan waaqayyooti inni keessas kan waaqayyooti isa lammaffaa immoo ofii kee miita dhaloota galaafatta kanaaf qullaan adeemin wayyaa ofitti qabi simboon kee wayyaa keeti wayyaa uffadhu waaqayyo sinaa eebbis qullaan adeemina salphinaaf of hin qopheessina dhaloota ibidda bara baraatiif hin qopheessina salphinaaf ijjaaf xuraa'ummaaf dhaloota hin qopheessina ofii keessaniifis maqaa gadhii akka hin godhannetti wayyaa uffadha ayyaana waaqayyoo keessa jiraadha nagaa waaqayyo sin biratti hafu shaaloom.